كانت الأقامة ولكن وبي ربي سيعجبيسو ما جتشون دندينيو مالك أوان تأفي مالك نكنمت نما نياتي garuu jaalalli maallaqa irraan dhufte ittiin fuftu walaakin ati odoo siif mijate achirraa garaa isaan jira sanirraa fagaatte malli nuti siif malu yookiin malli ani siif malu kanadha jechuudha. Siif mijate osoo fagaatte irraa naannoo isaan jiran irraa osoo fagaatte irraa yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaban galata rabbii jiruuf jireenya akkamii ana biroomtu hundinuu gaariidha galata isaa. Egaa akkuma beekamu har'a Seedoon viidiyoo galakkisee ture. Viidiyoon inni galakkises waa'ee cidhaatiif meeshaa cidhaa bituudha. Egaa hiriyoota isaattu bitaa ture inni hin jiru bira. Haa ta'u malee waan baay'ee takka namatti dhaga'amudha. Obboleessi keenya wabiin akkuma beektanii ayyaantuun yookiin ayyuun jaalallee wabii akka turte. Naam. Akkanatti kinoo oduu suuta jedhee laal akka hattuutti haasaa jiru natti dhufani. Deema oduu badaa beekamaa badhaadhan jedhani. Oduu badaa beekamaa darba rabbi badhaadhan jedhani. Oduma badaa ta'e amma badhaadhan jedhani gaariidhan jedhan malee haasaan harkaa balleessan ichi isaanii abaduuti. Hindi maal jechuudha? Kana keessa dhufanii namatti haasa'anii ani miira keessa galeette. Iyyuu nan iyya ka'e. Sa'aatii kana amma sa'aatiin ani miira keessa galee haasa'aa jiru maaliif nama? Sheemni isaan hin qabu. Sa'aatiin miira keessa galee haasa'aa jiru jira. Dhugaa miira takka keessa galee nan haasa'aa ture. Na harka balleessan bismaa. Hindi maaliin haasa'aa? Maal haasa'aa tureyyuu? Maal haasa'aa ture mi'a dura rabbiiti harka balleessanii bira. Ay jiru mana ormaa kana osoo mana kee keessa jiraattee bara iyyitee maraattee korbaadatti dubbatta. Garuu mana namaa keessatti birreeffataa jechuudha. Akka qeerransaa godhata garnatti gara ija babaasatti kanatti dubbattu habiibti gurra kee ija kee takka otoo walitti qabatin amala gurri koo ala jira iji koo garnatti na bittinnaa'ee jira. Kanaaf iyyuu jechuudha walaakin ani waanan dhufeefis hin dagadhu. Waan leenci waan beef immoo qeerransi maaltu waan beef hin dagatu jedhan ijoo mamma akkuma beekne immoo orguma oolagi walitti guurtee odeessuudhaaf deemti bara hojii hin qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha qaldiis akkasirra dhiisatee jarattiin jedhuudhaan dhuftee raawwattee laasifacha na harkaa dhuftee na harkaa balleessuudhaaf yaaddee turte garuu na harkaan badu maaliin keessa koo jira waan ta'eef jechuudha. Na harkaan badu akka na harkaa badutti kanan qabadhee dhufe. Maaliifini mucichaan umtuu nan jaalladhee laata? Nan jaalladhee laata? Beeku warwaqqa keessi koo beektanii baay'ee takka akka wayiitti jechuudha lapheen koo kunuun naan waa'ee isaa yaaduu
naan dubbadhu na achi yeroo viidiyoo isaa gaafan ilaalu bakka lapheen koo tilneetti maaliif akka ta'e hin beeku tilneetti ani garuu osoo ayyuunumtuyyuu dosee deemteerumte ani mucicha bakka inni jirutti barbaadee dhaquun koonaaf akka lapheen koo tilne jechuutti arguudhumaaf jechuudha waan biraaf osoo hin taane arguudhumaaf jechuudha beektanii bakka nama raaree baay'ee tokko mucichi kanaaf waanan dhufeef hin deeggadhu jechuu barbaade tananiidha waanan dhufeef hin deeggadhu waan keessa koo jiruuf jechuudha laphee koo keessa waan jiruuf waan dagadhu miti kanaaf ani jechuudha maalinni yaanni ani isaaf qabu isaaf mijatee odoo irraa fagaatee natti tola kanatti aansee immoo akkuma gaalursa siniin jedhee hiriyoonni isaa iddoo har'a gabaa keessa turanii dhiirota lamaa fi shamarrata kana fakkaata. Egaa meeshaa adda addaa bitaa turanii akkasuma immoo waazeemanillee jala bultii isa jedhamu sana sirbaa turanii akkasuma ayyuun irree tiiktookii ishee irratti viidiyoo saayidoo kana bartee galakkistee turte. Isa argeen viidiyoo ishee kana bartee too galakkistee argeen achas deebi'ee immoo viidiyoo isa kana arge kan yuutuub irra isaan kaa'anii just namatti dhagahama jechuun bakka ani dhugaa dubbachuudhaaf anayyuu hedduuta kanatti dhagahame jechuudha wabiin akkam akka ta'u hin beeku hedduu natti dhagahame walaakin yaa wabii siif danda'ama taanaan irraa fagaadhu annaa maanin jedhare kanuman jedha malee wanni jedhan hin jiru jarri bakka tokkoffaa ati ofiif of nyaatte ofiif dhattee fuutee itti kennite lammaffaa immoo ishiin illee osoo jaalala kee qabaatte waan kana sirratti yaadduu turte dhugaadhuma osoo kaleessa dhuguma jaalala kee qabdee osoo taate waan akkanaa sirratti yaadduu turte oduma atillee firaankii gootee osuma nam kanallee dura jaalalli nam sanaa keessa si jiraate erga si faana jirti taate erga si jaallatti taate dhugaadhumaani silaa sirratti waan kanan gootu turte osoo ati biyya sana keessa jirtu osoo ati ishee bira jirtu waan kana sirratti raawwattu turte garummoo ati ilma dhiiraa tokko waan taateef jabaachuu qabda bakka kanatti namni tokko erga sin jaaladhu namaan jedhetti bakka haa just dhiisanii biraa deemudha sababni isaa haadha takka jala sagalii waan taateef dubartiin guutteetti yaa nam jaalala akka ishee jaallattu argachuu dhiisuu dandeessa ammuma ooltee bultummoo jaalalli si baay'ataa deemaa yookiin immoo kan ishee caalturree argachuu dandeessa jaalalli immoo ishee qabdu kun immoo daran nama biraa sanaaf nama harkatti sanaaf daran si ta'uu danda'a kanaaf iyyuu of miidhuuf osoo hin taane achillee isaanillee akkasittiin waan akkanaa keessa seenee akkasittiin hiriyaa koonarraa fudhatee akkasittiin ishiinis nagattee deemtee jettee ufitti gadduu osoo hin taane just waan kana obsitu dhaqeetoo itti gashee waan ta'eef keessaa yookiin irraa fagaachuudhaaf osoo yaadde gaariidha jedha maaliifin dhadhaa ibidda buuteen deebisan jedha Oromooni. Wanti tokko immoo erga deemeen booda deebi'uun waan deebi'uu danda'amu osoo ta'e hindeeffatta. Kuni akka laalaa jirutti ammuma oolee bulu wanti hundinuyyuu dabalaa mijataa deema malee wanti qannasaa jiru yookiin immoo wanti silaa gara keetti deebi'a jenneetoo yaannu tokko hin jiru. Sababa kana ta'eefuu ati garuu garaa kee jabeeffatte nama biraa yookiin immoo karaa biraatti xiqqoo isaan irraa siqxee yoo amma kanatti dirqama jaalallee qabaachuun qabaa yookiin hiriyaa godhachuun qabaa yookiin mana godhachuun qaba jettee kan yaaddu hoo taate irraa fagaattee nama tokko nama itti waa dagatu takka barbaaddachuu jechuudha. Maaliif namni guutee jira garuu akka garaa ofii kan namaa ta'u jirudha maleedha. Kanaafiyyuu rabbi si haa jabeessu jabaadhu. Kanaafuu jabina ofiif kenni ofii keetii of jajjabeessite malee namni si jajjabeessuu hin danda'u sababa kana ta'eef kuni wanti hundinuu dhumateera natti fakkaata waa'ee seedoo fi ayyaamtuu
Kanaafuu ati garuu of jabeessuu akkasuma nama garaa keetii nama boruufsii ta'u nama jireenya boruutiif waliin dhugaa dubbachuudhaa fi maallaqni waa baay'ee nama taasisti.